إلى ربي كمالتم قبت لاتا أما سنة إفان تجرى وانقور يا الله بلبل سنة بلبل سنة نكون نارا إفان تجرى لفجر بركة جرون Oh my god إلا أمونا إفان سن تاتوفي إفان سن تاتوفي لا إفان سن تاتوفي لا لا كونو لا فتبو بار لا كونو لا كونو الشما كم جرتو المان رمو هندي كيسن وريها من تها مسلمة هردفتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورّي من تابرا هردفتن بكو ما جرتن تنجين كيسن إسني فابايت ويتشا هذا سربرايز توكوين كابا سربرايزين كم مالي وجدتني ميولينا لالو اوكي أكاسيتي ألقليتو وانا داتا كويس انتقر سلافني اشي كون كلاسيكوتي مكانا بكت سجداتي كوني كن كن بكتشيس چاكوديتي دوبي كان جرات كان فيديو لما كان ورا بودا فم ببريج مالي من سينجلي تسا ام ببري دوك ما كيسا كان انسرا ديمنا اسما فونيتي استي فيلم ددالا غونغيزمو دولا بس دمو فان عربات انجچو لما نفتاتي اوكي اسين كم مسكوتي دا اسمران يو برباني على لا جچو شي كن على كن بكتشي سچكوتيتي اسيمو كره كانت تكستغافلالو كنا فكاته يچودا شي سربرايزي كانكو تايتن سنتيما سربرايزي منا كان كيدا تغرسي فچو فكن جنة وان توكو يجرا وان تداو يجرا انغتو مرات كان وجن تورتنو ابدين قوا هيه كوني مودو بيكنيرات كان سنتغرسي فديرا إساق زينو توبي كما دبتو كغلود اف إجبتي تانيه فدد وان كنا إجبتي تان فدد أما مكما دبلا ما زينو اف تكونو افي كما دبتو كفرتما وانا كسي جيني جران تيفي ور سبسكرايبين غور سبسكرايب غولا هوجي جايبو شي ببريدا سوجچو دافاني انغتو مراتنا هوردو فانس نينجلا إيجا هاكوما بيكامو سربرايزين كان كوما على سنة فكاتا سربرايز أكسني جاجرتنو لمبيكا الرهدون كيساني جال اللي سايو كان هذا منا سانو تجرسيزو الأبجتني ياد أكاسس تودن دا نايجا مي انتنا كينيا جال كباني أشي أكسين جرين يتي جالت نورا كان دوا جالت تنا والجنجرة أشي gara saganda kultu sun senin duratti namoonni biyya alaa jirtanu biyya keessaas jirtanu miidiyaa keenya kana guddifachuudhaaf miidiyaa standaardii isaa eeggate meeshaalee adda addaa gurguutaa jirra waan ta'eef namoonni diyaaspooraan biyya kana keessa jirtanu milkaa'ina keessanii fi bu'aa bayii jireenya keessanii dhuftanii nuuf qooduu dandeessu jechuudha haala baratamaa ta'een haala jireenyi kan koo kun nama barsiisa jettanii warri yaaddanu hundi keessanuyyuu nu quunnamuu dandeessu keessaan jechuudha instaagiraamiidhaanis feesbuukiidhaanis tiktokaanis waa hundaan jechuudha nu beeksisuu dandeessi isaaq zeenuu abbaa garoo jettanii gara gahee namoonni jaallatan yoon fuudhe wayyamoo yoon hin fuune isinii wayya akkuma kanatti isinitti toleen jira yoo akka kanatti nutti tolteettanii akkuma kanatti taa'ee yeroo muraasa fammalleetti daa'imanaan jedha yookaan immoo lakki dulloomtee rifeensirraa dhumee jira isiin jirtu kun iyyuu qullaan ta'in jabaadhuuti waan tokko tokko godhadhu jettanii warri natti hiruu barbaadis keessaan dhaquun namaas ni jechuu barbaadeetanii keessa ergaadha. Eshi gara qosaatti intaan ta'e dubbichi guyyaa dheengaddaati mudannoo biyya kanatti nu mudate jechuudha mudannoo akkuma dura mata duree irratti isiniif ibsuudhaaf yaale mana bareedaa kana keessa hin jiraanna jenneetu mayyi baanee galla yeroo nuti asirraa deemnu hin beeknu
huccuu adda addaa, waan adda addaa, waan ta'een karoorfannaa, bor kana goonaa, waggaa dhufu kana goona, ji'a dhufu kana goona jennaa. Garuu hanga fageessinee waa karoorfannutti hanga hadhaa ooluu keenya malee buluu keenya hin beeknu, buluu keenya malee ooluu keenya hin beeknu. Wanti hundinuu harka Rabbiiti. Wanti taateen inni gaddaa tokko barumsa guddaa na barsiisee deeme taatee ajaa'ibaa taatee guddaadha. Maarchi 29 guyyaansaa jechuudha. Akka tasaa warree niwusii warri biyya kanaa tariitii beekuu dandeessu warri niwusii ilaaltanii argitaniitu ta'a. Waan biyya kana keessatti ta'e jechuudha. Akkuma viidiyoo irratti argaa jirtanu carraa viidiyoo waraabuyyuu hin arganne jechuudha. Yeroo sana rifaatu keessa turre. Rifaatuun nuti rifataa turre suni akka tasaa guyyaan sun guddaa natti fakkaata guddaadha. March 29 jechuudha. Borumtamu isaa hojiin nagaa sa'aatii 6tiin kaa jechuudha akka biyya kanaatti hundi namaatu mandee hojiitti deddeema waan ta'eef galgala guddaa yeroodhaan rafee ka'uu qaba namni biyya kana hundi keessan ni beektu jechuudha. Anis yeroodhaan rafee kaa jedhee galgaluma gara siree kootii kana dhufee jechuudha. Nagaadha waan nyaadhee kolfee taphadhee waan argee jedhee. Sambooda utuma akkas hiriyaa kan koo wajjiniin mana galuu wajjiniin jechuudhaan TV ilaalaa jira. Sambooda mabraatiin dhaame. Ameerikaa keessatti akka waan akka argeen beeku ergan dhufee mabraatiin calaa'e. Antariitii isatu ciisuudhaa mabraatii dhaamsee rafuudhaaf hin se'e. Sambooda ala kanaa wanti ta'een boba'a. Waan isaan urkaa bade. Elektiriikii irra deema. Sagalee miti akka dhukaasaatti dhukaa ture. Gibbii keenya keessa jechuudha. Appartimentii an kireeffadhu Seempooliin gara weestanii sana namoonni seenaa kana dhaga'uu dandeessu taati. Sambooda akka bakakkaattiin balali'aa maal jedhaa viidiyoo amma ta'e wayii ergasii waraabnee jirra nuti hin beeknu. Namoonni akka jiran alatti yaa'an alli kun waan biraati asii gamanaa ni aara ni balala. Gadi baane gaafa gadi baanu elektiriikiin ciccitee konkolaataan tokko gubattee alli kun keessi waan biraati jechuudha. Manni biyya kana akkuma beekama elektiriikiidhaan guutamee jira, gaazaan guutamee jira, ammoos immoo ijaarsi akka biyya keenyaati miti, dhagaadhaan miti, jalqabuma dhagaadhaan ijaarama malee hundi isaatu iyyuu mukaane qilleensi biyya kana rakkisaa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu maal isiniin jechuu barbaadeetan akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan jechuudha. Maal isiniin jechuu barbaadeetanii nuti ni oollaa akkatti bulluun beeknu, nuti ni bullaa akkatti bullummoon beeknu rabbii isaatu beeka jechuudha. Borunaaf darba jennee biyya ormaa keessa maatii keenya irraa fagaannee waa meeqa irraa fagaannee jireenya keenya wayii fooyyeffachuuf jennee inni kaan immoo biyyatti jiraachuu dadhabnee haala siyaasaatiinis haa ta'u haala rakkinaatiinis haa ta'u hundi keenya iyyuu maatii keenya irraa erga fagaannee waan guyyaa tokko nuuf darbee guyyaa tokko nuuf guutee jennaan maatii keenyatti deebine biyya keenyatti deebine jireenya namoonni biyyi gurguddatan jiraataa jiru kana jiraanna jennee hawwina. Garuu jiraachuudhuma sana qaqqabachuu kan keenya rabbitu beeka. Rabbiin guyyaa kana jiraatta guyyaa kana duuta kan jedhu wanti hundi isaatu isa harka jira. Kanaafuyyuu ituu amma jennee amma dhabamuu dandeenyu maaliif shira walitti xaxna? Ituu amma jennee amma addunyaa kanarratti karaan beekamneem bilbilli nu harka jiru kun manni nu harka jiru kun itti babbareechine nu harka jiru kun wanti konkolaataan nuti oofnu kun guyyaa inni nurkaa ba'ee immoo lubbuu keenya galaafatu hin beeknu. Kanaa jennee maaf wal jibbina? Kanaa jennee maaliif wal sakalla? Kanaa jennee maaliif haqa walii nyaanna? Kanaa jennee gizee tokko dhama'ee dafqee dichee nyaatee qarshii argatee dafqa isaatiin mana isaan jiraadha ilmoon isaan jiraachifadha maatii kan kun jiraadha of jiraachisa ofiifan jiraadha jedhee dhamaatee biyya ormaa keessa deemtee biyya Arabaas Afrikaas eessayyuu haa ta'u Ameerikaas haa ta'u dhamaatee tokko gaafa dafqa namaa nyaatu bor birriin ati hadha dafqa namaa nyaatu kun bor xaraatis ta'ee hadhuma kana killi nama gochuu danda'a waan ta'eef wanti hundinuuyyuu duutii harka kan keenya jira. Baay'ee as nutti dhiyoodha. Nuti irraa fagaatee jira du'arraa. Rabbiin nutti dhiyaatee jira nuti rabbi irraa fagaatee jira waan ta'eef kan akkuma dhaamsaatti dabarfachuun barbaade hanga danda'amaa ta'etti wal jaallannee wajjiniin jiraannee addunyaa kanarraa hanga jiraannu hin beeknu. Bor ta'ee hadha ta'ee galli kan keenya hin beeknu. Hamma danda'amaa ta'etti wajjiniin jiraannee jaalalaa wajjin jiraannee inni qabu waliif qoodee inni yaadaanis yaada walii gargaaree inni maallaqaanis humnaanis waa hundaa wal gargaareetu wajjiniin jiraate jireenya addunyaa kun gabaabduudha waan ta'eef dhaamsuma kana tariitii mudannoo akka kanaa
nu mudachuu danda'a tariitii barumsa ta'uu isiniif ta'uu danda'a waan ta'eef hamma danda'amaa ta'etti rabbitti dhiyaataa deemu utuu ta'ee utuu qabaanne bareedaadha. Hundi kan keenya yeroo ramadaanaa hanga ta'e wayi qalbii nutti deebiti gaafa ramadaanni ba'ee jedhe hundi keenya mataadhaan wama kanaan dura irra jirru sanatti deddeebina hanga danda'amaa ta'etti of qabaa amantaa keenya irratti jabaataa akkasumas haala kan keenyas ijaarrataa waan hadha waliin jennu kana ilaallataa jecha keenya ilaallataa adeemsa keenya gocha keenya hunda isaa ilaallataa ituu doomne baay'ee gaariidhan jedha. Kanaafan haasasanitti dheeressee tariitii viidiyoon kun waraabamee yoo taa'eera ta'ee jedhee bor anumayyuu qalbiitti kan na deebisuu danda'a hunda keessan immoo taateen kun qalbiitti nu deebisuu danda'a waan ta'eef viidiyoo kana isiniif qooduu barbaade. Wama ta'e babbareeffannee hin rafna jennee siree bareedaa irra ciifnaa bor waan taanu beeknu kanuma dabarfachuun barbaade waan ta'eef guddaa galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.